bira yoo deeme kunis adda bilisummaa Oromoo keessa yoo deeme anaaf wal qixadha. Obbolaan koo lama tokko bosona jira gaa tokko bosona jira. Tokko immoo bosona biyyi keessa jira. Ati politikanyaadha? Ani politikanyaadha jedhee yaadu garuu saba kootiif wanta hin ta'a jedhu nama gadi ba'ee dubbatu hin ture. Politikanyaa garuu miti. Kanaaf rakkoon politikanyaan deemee dhumti isaa kana dhiisii politikaa ofirraa habeetti. Zanaa jedhee jira. Amma dhiisee bar amma dhiisee maal amma dhiisee obboleettii koo ergaan itti gabbaree dhiisee hin jira. Maal obboleessa koos sanumaaf garii teettee mootummaa keenyaa irratti yaanii ajjeesanii moo obboleettii akkam ajjeesan? Yaa obboleettii kiyya ergan biyya galee ajjeesanii. Dhihootti niine biyyatti? Anaan na hidhame torbee tokko. Eessa hidhamte? Naannoo Goorootti. Gooroon kun eessa jira? Gara Tulluu Diimtuu. Ba'aa Adaamaa. Adaamaa toora naannoo Adaamaa Gooroon jedhamu jira magaalaan Gooroon Baalee bara. Gooroon jira. Daandii Hacaaluu kan jedhamu jira. Safara Hacaaluu kan jedhamu jira. Walancitii fa'aa jira. Gooroo Finfinnee keessa bar. Oh, Finfinnee keessatti hidhamte? Eeyyeesiin jedhaa jiru warri koomentii. Warri koomentii dhiise akkanumaan oofan. Ani Finfinnee gaafa Finfinnee namni jechuu sodaatu Addis Ababaa san biyyaa ba'ee bara. Yeroo sana immoo naannoo afaan Oromoo haasa'uu bakka hin dandeenyetti naannoo Gojjaan Barandaa jedhu fakkaata. Hoteela Wallaggaatu jira naannoo sana. Mana muuziqaa Abbaa Gadaa. Mana muuziqaa Abbaa Gadaa yeroo jalqabaatii fi sirba afaan Oromoo maxxansee baasee naannoo sanan ture. Achumatti ni gaa acees baree akkuma kanas ijoollee baay'eedhaan wal baree wallistoota shukriillee nan beeka. Achi dabalatee immoo Kadir Martuullee yeroo sana achumatti argaan ture jechuudha. Jaamboo fa'aa aceeniif jaamboo walirraa fagaatanii hin beekanii. Achumatti Oro sirba baasuuf yaada qabda moo akkamitti artistoota akkatti faaxee mana madamu hunda keessaa itti dhiyaattee beekuu dandeette? Sirba baasuuf wallaahi aslii koo wallaahi ala sana sirba afaan Oromoo iyyuu dhaggeeffachuun egaa qaaliidha beektaa? Afaan kee dubbachuun iyyuu qaaliidha Finfinnee keessatti. Ala sanyii mootii baasee haceen? Sirba albuuma isaa ka duraa? Albeema isaa sanyii mootii yeroo baase. Ati yeroo san Finfinnee turte? Finfinneen ture. Okay. Ati maanuun baasirree sirba? Artistoota kan hundaa eegataa hibata? Sagalee maaliin qaba daraa rabbi? Boo'ichaa guutuu sagalee. Boottu miira keessa galtee baay'ee bareeda bara wallaahi. Ati na golfisiista wallaahi. Yeroo hunda na golfisiista. Ati mana abbaa manaa iyyuu gaafa lolan achi garagaa sadiin qaba. Guyyaa guyyaan kan fudhadhuun qaba. Torbeetti gisee tokko kan hin fudhadhuun qaba. Maaliif yeroo tokko arrabni koollee ni dhama asii galee haasa'uun nan dadhaba. Yeroo sammuun koo dhiphate waan tokko nan irraanfadha. Yeroo tokko na joonjessaa na kuffisaa gaafa na joonjessu ol na deebisaa. Waan akkasiin ta'e qoricha fayyadamaan jira yeroo ammaa. Kanaaf qaxaramee hojjechuu hin danda'u. Garuu paartaayimii isa jira miti rifeensa amma mana namni naa dawwalee deemee hojjedhee gara mana kootiitti deemee boqotee bor immoo yoo hin danda'e hojjedhee akka sanatti jiraachuu barbaada. Maaliif biyya galees jiraachuu hin danda'u waan ta'eef. Ani abidda nama keessa dhaabbadhee jira waan ta'eef. Maatiin koollee abidda nama keessa dhaabbatanii jiru waan ta'eef. Si galee
akka abbaan kootti jiruyyuu anaaf rabbi qofatu beeka. Yoo biyyattii sanaaf nagummaan haa dhufu ilmaan Oromoo obbolaa lama bakka tokkotti tokko amma na duraa rukutamee jira adda bilisummaa Oromoo keessa kan jiru garuu lammanuu anaaf wal qixa. Kunis Abiyyi yoo bira yoo deeme kunis adda bilisummaa Oromoo keessa yoo deeme anaaf wal qixadha. Maal jettan uummata? Warri koomentii maal jettan? Dhageettanii waan obboleetti jedhan jettu. Gargaaramuu qabdii. Tole Saara ijoolleetti hin himaa ijoollee Dubaay jiranitti hunda jiraatu anatu gidee asirraa gabboo keessaan barreessaa fi guyyaa siyaa qabanii mana kiyyaas ta'u mana nasaris ta'u mana lamaan kana keessa yeroo baay'ee jiraatu gidee gargaarsa mana jiraatu banamaa oo mana kiyyaa jabal oo mana nasaris haa ta'u sagantaa siyaa qaba waliin mir'atanii nuti irratti hirmaan. Namni 2,400 si dhagaa jiru kunillee hundi keessanitti qophaa'aa guyyaan gaafa qabame sanitti himna obboleettii kan bira dhaabbadha. Tole ati immoo boottee of hin cinqin. Asli ani dhugaa dubbachuuf akka hin daganneef kuruu amma si barreessa hundaayyuu argite. Zoot argitu. Ati waadaa kee akka guutu nan beeka asli yeroo baay'ee ko dhugaa jirtu sitti moo asli yeroo nama arrabsituun si jibbaanii malee baay'een si jaalladha baay'een si kabajaa garuu gizee tokko miira keessa galtee nama arrabsita. Qabsoodha barsuun qabsoodha. Malee baay'een si jaalladha namoota keenya miidiyaa irratti akkas guddatanii argachuun waan guddaadha. Jabaa keessan jabeeffadha isiniin jechuu barbaada dhugaa. Garuu qabsoon Kaayiroo kun yoomnumaa. Nasri salaamu alaikum. Aboo qoy ijoollee feemasootatti sagalee si ergaarra. Nasri akkamitti qabama iPhone hin sagalee? Narakirte bara iPhone itu sirkum nak ya oleh. Agak kawan aja. Kan kabar ya? Anak makan. Irra utarawan. Ini mana wallah irra utarawan. Betul dia. Eka. Kau mana utara kira? Puasa. Kan. Barre fama itu apa? Wallahi warri komentii gaggaarii naa barreessitanii galatoomaa warroonni na hubattanii galatoomaa Oromoo anis malee maal qaba.